obboleessuun tisii waliin dhalate haadha ajjeesee kukkutee ajjeesee kukkutee jechuu dhageesse. Ilmi kiyya beelahee nyaata fidaafi jettee ittoo seente manatti. Wayita isiin ittoo seente haadha ofii san ilmi sun fuudhee qalee kukurtee nalillahi wa inna ilaihi raaji'uun mana keessatti itti cufee biraa bahe haadha ofii. Abboo Rabbiin ilma abaaramaa isin kennin beektaa dhugaa Rabbi ka warra isaatiin ta'an. Mucaa asirra argitan kun haadha isaa tana ajjeesee harkaaf luka irraa muree awwaalee guyyaa 3-4 booda reeffi isaanii argame. Rabbiin nama jannataa isaanii haa godhu, isaanii haa araaramu, biyyoon isaaniitti haa salphattu. Namni akkamitti haadha makaraa meeqa argitee deettee guddifte akkami ajjeesa? Dhugaa Rabbii isiniin jedha. Namni haadha dhiisii dubartimaa gizee dha'u bare harka sassataa bare harka haadha isa deette. Dhugaa Rabbii mucaan kun qixaatii cimaa argachuu qaba, indoom du'uu qabaayu. Du'uu qaba saqqalameetiin billa aleeka. Obboleessuun tisii waliin dhalate haadha ajjeesee kukkutee ajjeesee kukkutee jechuu dhageesse. Haatileen fi mana keessaa fuudhamee gurbaan illee hidhame jennaan uummanni naannoos callisee taa'aa jira ta'e Allahu a'lam hidhameeraa jedhani. Sagalee naa ta'a obboleessa jedhamu kana akkamii ajjeefamu sagalee naa ta'a jettee mana barattee iyyaa turte nama 200 barratti. Agala tumtumunaan lulaan fiiganii qaqqabanii achi turanii deemeen fideelfe eessa gasti qabate. Madaamii sittis bilbilleerra. Lakkoofsa madaamii fuudhee bilbillaan ati eenyuun maal beektu qaba madaamii mana kontoraata. Erga iqaamarraa hojjette jala mareef. Akkuma ta'etti kaa hubachiisee ijoollee ollaati jennaan inshaallah biyya biraan jira amma dhufutti hateessu jette. Ilaala. Kanaafuu wanni mucaan teessuuf hin jiru jenne biyya kana seera jira waan ta'eef ganama imbaasii deemuu fedhe dhaggeeffadhaa. Imbaasii deemee dhiibariin ni jira seera mootummaa biyya kanaatti sinnee mucaa kana madaamii wanni isiin irraa barbaaddu maallaqa ittiin fidde malee qamarraa hojjechiifte malee wanna biraa miti. Maallaqa sii kaballee obboleettii keenya amma boriitti baasuu qabna jennee xiiqii ofii qabnee xiiqii namaa qabnee gadi kaane. Obboleettii teenya asirratti argitan tana mana arabaa jirti isiin eegaa fiizaan irraa dalagamee ji'a 2 fiizaan haroon eegaa irraa dalagamee jechuudha. Obboleessi isiillee achuma Dubaay keessa jira. Obboleettiin isii takka tamunaa cinaa jirtu tana. Haadha isii dhalte ilmi obboleessummaan isii xiqqoo amala hammaata jedhanii fayyummaa isaa fayyaadha na fakkaata amala hammaata garuu. Haadha tana yeroo marayni naannessaan gaafa kaanii ilmi kun yoo hidhamellee haadhuma tana hiisise yoo inni waa ta'ellee akkanumatti osoo jala deemtu ilmi kiyya beelahee nyaata fidaafi jettee ittoo seente manatti. Wayita isiin ittoo seente haadha ofii san ilmi sun fuudhee qalee kukurtee nalillahi wa inna ilaihi raaji'uun mana keessatti itti cufee biraa bahe haadha ofii. Reeffi guyyaa 4 mana keessatti ajaa'ee guyyaa 5ffatti ajaa ollaan ajaadhaan argee mana bane. Wayita mana bane reeffa haadhaati harkaaluun isii irraa ciccitee jira. Inni mana hidhaa seene wanni nuti amma barbaannu maadaamiin isii immoo hanga angaafa deebi'utti anima intala tana gadi hin dhiisu eegame fiizaa irraa dalagee ji'a 2 jette. Amma wanni nu barbaanne tokkoffaa mucaan kun haa ajjeefamu viidiyoo dalagaa isin martinuu yoo dhuguma godina Arsii keessa seerri ka jiraatu taate haa ajjeefamu mootummaa waan kana dhagahee ejjannoo du'aa akka irratti fudhatu viidiyoo nu dalagaa mana nama maraa keessa footoo isaa laxafaati viidiyoo dalagaa akkuma inni ajjeesisanitti haa ajjeefamu takka. Lammaffaa intalti tuni maraataa jirti. Akka isin hin maraanne haa goonuuti maadaamiin ani nan galchuu manaan baasuu jette wanni isin irraa qabdu birrii fiizaati. Inni kun haadha dhabee
Hai, so ummiti guyyaa mata kiyyaan argayedha. Isa kanaati jalaa dhukkubsatte hai umminti yoo fayyaana argatte gisee mata kanaa fayyadayedha. Inni kun biyyaa bahee haaratti galuu dadhabee yaa Rabbi osoo galee ummiti guyyaa tokko jaan argayedha. Inni qabu immoo lubbuu isii baasa. Wanni haadha caalu jireenya addunyaa kanarra hin jiraa garuu Rabbii tokkocha gaditti wanni haadha keessii caalu siif jettee umrii ofii siif kennite siif jettee hiyyoomte siif jettee beelofte siif jettee arrabsamte siif jettee daarte ati garuu jireenya isii jibbitee lubbuu isii baasta. Kana qofaa miti baay'eedha ka haadha ofii jibbu ka gaafa isiin jirtu ooltummaa takka ittiin oolle kan gaafa isiin duute asirraa bu'ee maraatu. Gatii haadhaa warra dhabe beeka. Gatii haadhaa intala haadha hin qabne beeka ta'uu galtu mana namaa. Haati manatti isiin eeyne. Ilma dhiiraa ka dhugaa haadhaa beekuutu beeka haadha kan qabne. Haati maali nuun madaalamtu. Warri haadha keessa gisee isiin jirtu itti boontan jabe. Iyyanii siif gadoodan firaafiriyoonni kee dandeessiree miilana harmee deensan kan kee. Umurii ijoollummaan nurraa adda baatee mee harkuma maali harkimmoo si nyaate. Maal jettee dhaammattee sagalee kee dhumaa amanee nutti ulfaate koodoo daadhugumaa. Harka maaltu si nyaate harka maaltu si nyaate bineensa isa kamii danda'ee obsaaree garaan haadhaa suni. Dandeessaaree biyyoo ni ulfaatti boolla kee doogni abuutu jabduu koo nagaatti. Gumaa kee rabbiin gatiin dhugaan kee hin dhokatin harki si nyaate koodee boqonnaa hin argatin. Bara jireenya isaa nagaan haa lagatu dhiigni kee galaana ta'ee dhidhimsee isaa nyaatu. Nagaumaan oolumaan jiraatan kokkisaatuma jira. Saatiitti ka'ettu kaatuma ana gana ajjeesu waan isii ga'uun seene beektaa. Isiin neessaa mana lama qabna mana lammaffaa san bultee nyaata geessitiif amma guyyaa sa'aatii kana inni homaa nan godhu jetteef nyaata biddee nanti baggaata. Ani goo ollaan hin jiru wallaahi. Nama namni illee haqee jiraachuu baatu isaaf isii bichaadha namni kenna namni keessa hin jiraatu. Iyyiiti ollaan hin jiru haga isii guyyaa adiin akkas godhu. Maaliif garuu maa jarraa isii kana ta'e. Ngubadde wallahi ngubadde marana gubate wallahi kamitti ilmi namaa mana maatiitti miika nyaata san fuutee isaa fidde eessa dhattee nama hiika mana mootiin miika siin fuutee mana san geessiteef eessa geettee maaf dhabame balbala sanii miti wallahi billaan gubadde. Son deemin jedhu ndaamni keenya jala do'a nyaata kaa'ee fi deebanaan jettee badee gubadde wallaahi billaahi. Biyya jiranii ijoollee arsii eessaa jiran arsii nageelle jiranii ijoollee arsii nageelleeti haadha ofii mucaan ajjeesee guyyaa lama moo sadii mana keessatti awwaalee san isiillee achi jirtu biyya Dubaayii jirti mucaan qabamee hidhaa jira san mootummaa Itoophiyaa. Gaafannaa akka rabbiif jecha nuunfannisu akka isii ajjeesan akka isii cirisanitti akka jijjiiru kanaaf mucayyoon tun achitti boo'u jirti mana arabaa keessa jirti kichenii arabaa keessa jirti kanaaf namni waan niyyattan ol baafnee nama birrii 2,000 3,000 ka kijibaan feenu atummaa yoo niyyatti rabbiif jecha boru fuulduree kana rabbii waan kana narran kaansi ka jettee niyyattu. Akkaawunti keessa waa galcha. Akkaawunti 1,966 akkaawunti irra isinii deebi'a. 1,966 Luula Abdulqaadir jedhama akkaawuntiin. Namni rabbiif jecha Mubaarak Musammaa TV miti. Maastarii fi miti Luulaa fi miti. Munaa fi miti anaa fi miti Abbaa Abdallaa. Rabbiif jecha boru wanni kun narra gaa ka jettu 2,000 5,000 waan argatte keessatti darbame akkaawunti.
ساقوت ربي ورا مجتي تنا إيمان الله أقوم ده مجر ربي نرجتك إيمان ركو ربي نسنت فيدين أيوم ميرا كيس الليسين وبتشول لنا دبا هدو ميرا كيس جرا إيمان توسنا هدو جرا والله بالله إيمان توسنا هدو جرا ميرا كيس سيني سيني دبتو جرا حق أفان رومونا جلا بدو تكتي ربي سودانا boru rakkinna mujatti tan hadda rabbiin rageessa kana isin rageessin si'i mana maadamii jirtu nuti kara deemaadha gaaf tokko naafisiifis dabareen keenya dhuftee duuti nu fuutee deemti faayila jiruu cuftee gaafas gariin janaazaa keenya sodaatee nu baqata kunis imimmaan naachaa lolaasee nuuf haqata siree irratti nu baachaa qabriidhaan nu dhaqata reeffi keenya maramee firaan boolla kaa'ama biyyeen nutti deebi'ee miilaan nutti dha'ama sadaqaanis nyaatamee taaziyaan nuuf taa'ama sana booda guyyaan ooltee bubbultee laftis dhiitee bariiti yaadannoon kee dhumattee gaddamaatii ariiti wanta ati dhiiftee deemte ahlii keetiif qoodama ati hin yaadatamtu maqaa keetiin oodama firri gaafati jirtu sagal si gaafatanu yaadatee si mil'atu qabrii kee yaadatanu nuun ala biyyi lafaa hir'uu inni nuu seenu yaada ofittummaati malitti lagan ceenu hireen anaaf si qofaaf du'aan faa'ila cufti addunyaa warra jiruuf gammachuun itti fufti eeyyeen hawwii jiraachuuf qabnuun haqni isaa nu dhokate malee nu kara deemaa yeroof karaa boqate liqimsi